wanta biyya akkuma biyya konseptii biyya sanaati malee teoloojii keessallee baay'ee hin jiru riisarchiin baay'eellee irratti hin godhamne mana dubartii mana raasii yoo galtee sabala raccaattaa jedhameetiyyuu akka oriitii sana bara oriitii sana dubartiin ala dhiigni itti mul'atu yookaan garaa qaamni see dhiigu wanta qulqulluu hin tuqinii jedhama bara oriitii sanatti maaliif matsaafu mallee qabattee waan qulqulluu qabattee yoo deemtee aara akkasachuu jedhameetiyyuu yaadama. Yesus Kiristoos immoo gaafa dhufe sasalphina namaa nurraa hiike qulqullina kan nuu kenne hojii keenyaan utuu hin ta'e kenna isaatiin gatii nu qulqulleesseef wanti baay'een inni kakuu haaraa keessa jiru kakuu moofaa keessa jiru kakuu haaraatti wanta jijjiirame baay'ee jira. Wanti immoo nuyi abaluun gatii godhu argine nuyis immoo ittiin deemnee gochaa jirru akka mana amantichaatti immoo ta'ee hundumtuu dogongora kan wal qabatee dhuma isuma tokko laalaa isa duukaa bu'ee deema. Eessaa akkana jedhee maaliif akkana jedhee hin jedhamu wala baay'ee maaliif tokkoffaa barumsi biyya keenya keessaa illee ammam akka babal'achaa dhufe yoomii kaasee akka babal'achaa dhufe ilaaluun barbaachisaadha. Amma suma ammaallee biyyi baddeen biyya akkana taatee maaloodhaa maal simmintanyaa shiidhaa jedhu aluma afaan keenyaan illee maa hindi wanti kun afaan keenyaan qiddaaseen hin ta'u taabonnuu maqaa keenyaan hin ta'u wala jennu maal fayyisaa addunyaa jettanii nama ofitti golbasiistu maqaa namaa fakkaata kun fayyisaa namichi jedhamu tokko nama tumu nama cubboo hojjetu maqaa namaa kanaan beekna fayyisaa isa jedhamu kana addunyaa namichi jedhamu tokko tollaa keenya jira kunoo akka kana sagaagaltuudha kana hojjeta badii hojjeta akkam maqaa taabotaa fuutanii fayyisaa addunyaa gootanii taasistanii kana waamtu nu jedhu akkana okay hin jedhamu maal malee madaalamu mamayyoo jettan malee namicha Amaanu'eel jedhamu tokko ture attuu nama tumtuu tokko ilaala Amaanu'eel jedhama namichi Amaanu'eel jechuun maal jechuudha Waaqayyoon wajjin jira jechuu miti nama Amaanu'eel jedhamu tokko hin beektanu attuu saamtuun hin jiru Amaanu'eel kan jedhamu cubbuu kan hojjetu hin jiru maqaanii fi hojii walitti hin dhufu malee Maayikel yookaan Mikaa'el kan jedhamu tokko hin beektanu Maayikel Mikaa'el jedhama garuu hojii isaa tasuma waan Maayikel isa Mikaa'el samiirraa isa qooccoo qabaa kunootii jennee akkana kaa'inne sana wanta fakkaatu hin qabu. Waliigaleera amma qooccoo gaafa argitan ergamoonni akkana qooccoo qabu jettanii akka yaadne hin deemuu jechuudha. Akka jarri waan akka qaamaa kana waan qaban miti akka abiddaaf akka qilleensaati jiru. Uummata sammuu keenya irratti yaada keenya irratti ergamoonni Waaqayyoo maal akka fakkaatan akkamitti akka nu qarqaaran agarsiisuudhaaf malee jara afuuraatiif akkana qaama waan keenyuuf miti kun sirraachuu qaba. Kana jechuun hin barbaachisu jechuu koo miti garuu kanarra darbinee ilaaluu qabna. Gaafa kana arginu sammuun keenya waa'ee qulqullootaa yaada miti waa'ee ergamootaa yaada. Sirriidha Mikaa'elii jenna Gabreelii keenya Mikaa'eliidha jenneeti fa'i. Garuu yeroo hundumaa akkuma kanaan nutti mul'atu jennee miti gallaadha. Qaamaan akka kanaa waan mul'atan miti. Akka afuuraa, akka abiddaa yeroo hundumaa bakka ergamanitti kan argamuu danda'an namaaf alatti mul'atan nama fakkaatanii dhaabbatanii isa yeroo biraa bal'isnee haasofnu. Kanaafuu maal akka fayyisaa addunyaa jettu sin garaa budee argitu gaa maal hin ta'uu taabotaaf maqaan kee maal didee kan Oromoon didee dhuguma rabbi hin didee maa inni fayyisaa addunyaa yoo jedhe inna geenyuu jedhanii eega fayyisaa addunyaa kunoo Waashingtan DC ka'ee qilleensi iddoo budaatti ka'ee kunoo budaa marataa Waaqayyo jara fayyisu ka maal goona budaan marataa lataa bonni maqaan isaa qabu afuura seexanaatu maraata miti kunoo fayyisaa addunyaa dhufee maraachis kaa seexanna lafa jiru kakaase uu jedhe Waaqayyo fayyina jaraaf haa kennu fayyisaa addunyaa jechuun maal jechuudha eenyu jechuudha the savior of the world Ingiliffaan ikko the savior of the universe jedhama. Giddii uumanii jarri Ameerikaa kana eegan dhufe barbaadee nabe madaanaaleen jedhu jarri faranjii kunis tarii jedhee laan barbaadee dhufe gaafa ni jara gurraacha irra dhaqus Black African Americans madaanaaleen kan jedhu jiru the savior dha miti the savior gaafa ni dhaqee jara adii kana bira dhaqus the savior
fayyisaa jechuudha. Maaltu jira fayyisaa lalisaa dhuun jedhan inni fiiga namichi dhuguma fayyisaa lalisaa nama fiiguudha itti fayyisaadhaa jedhaniiru fayyisaa lalisaa fide ittiin baafata Amaanu'eel gaafa jennu maal Amaanu'eel maqaa isaa namatti tola nu hangafa guddaan qaba Amaanu'eel kan jedhamu inni naggaadeedha malee fayyisaa miti dhuguma rabbi kana namoota waanuma qabatamaan konseptii dhugaa of keessaa ala dhabu afaan namaa salphisuuf afaan keessa waan qulqulluu ibsuuf hin danda'u waan mana waaqayyoodhaaf ta'uu hin danda'u kan keenya duwwaadha kan danda'u namoonni jedhanu jiru kun yaada boodatti hafaadha eenyuuf waamachuu miti yaada boodatti hafaadha yaada hafuura waaqayyoo of keessaa hin qabaanneedha nu eebbisnu malee taabonni hin eebbisamu nu jedhan እኔ ያልባረኩት ታቦት እኔ ያልፈቀድኩት ታቦት አይገባም ጀረን ሄሾ ነሞ ሆጂ ሰይጣናቲ ነው ጀዱ ሆጂ ኬሰን ሆጂ ሰይጣናቲ ቆቃን ፈየደምና አለ ጀዱ ሆጂ ሰይጣናቲ ነው ጀደኑ ኩኒ ዋንበዱ ዋና ሲተፉዳ ነመኑ ጀደኑ ፉንሬ ዳበኔ ገና አከሚቲ እንኳን ፈይሳ አዱኛ ሚቲ ገና ኑማ ጋፈደኑ ማይቹራ ገና ፈይሳ አዱኛ ጀዴ ኢሳኒ አሶሲስኔ ፈይሳ አዱኛ ማልጎቹ የሮን እንጅሩ የሮ ጉቡ ማልባራቸ ሰንገሉ ፊ ወጋሜ ቀናነ ኦሮሚያ ኬሰ ጅራተኒ ነ የሮሜ ኦሮሜ ፋ ኬሰ ሲያሳ ሳው ኮሚቲ ዲፋ መናጎዳ ወል ከበጁ በርባቸ ሰብቲ ቢየ ከነ ኬሰ ኡንምቱ ወል ከበጁ ሚርገ ወል ቂጡማ ሰና ኢፋማ ጀቱ ማማ ጋፋ ነመ tokkotti bukeelle darbitan yoo baayistanii space isaa sana space isa jedhamu sana itti baayistanii sittanu go out from my space natti baayistee koo hin qabduudha kana mirgi namummaa kanarra darbee saba guddaa kana arrabsuun maqaan kee maqaa taabotaaf hin ta'u afaan kee waaqayyoon galateeffachuudhaaf hin ta'u kana yoo goote Itoophiyaa balleessite Itoophiyaa kukkutte Itoophiyaa addaan baasuuf amantaa jijjiiruudhaaf kuni haala namoota yaada biyya Itoophiyaa isa jedhamtu sana balleessuudhaaf deemuudha jedhanii jechuun maal Oromeeffa Itoophiyaan baachuu dadhabnaan Itoophiyaa isa jedhamtu sana gana difaayinii gochuun nurra jiraata jechuudha maal jechuudha kun bataskaanni ortodoksii universal yookaan maal jechuudha universal inni jedhu kun addunyaadhaaf miti universal addunyaadhaaf waan iseen hundaaf amantaan ortodoksii yookaan kiristiyaana universal wanti universaalii taate addunyaadhaaf kan taateedha kan Itoophiyaa Oromoo ala taatu yoo keessa addaan baatu ta'e universal isa jedhu sana dhiisaa dhufte jechuudha ganaadhaan itti fufnee jarri ispaanishii biyya kanaa maqaa jaraatiin ispaanishidhaan maaramii waammatanii dhaabbatanii isaan waaqeffatu miti bataskaana maaramii jedhu maal jedhamu Salvador Mondo amma wayyoo cabe ka huno kun akkamitti ta'a Salvador Mondo jedhanii akkamitti waammata malee hin cabsanii kan cabeera afaan jaraati meeqa biramunaa kennaa maqaa biraa Saint Mary amma Saint Mary akkamitti jedhama otoo amma baadiyyaa dhaqee akkoo gootti yookaan haadha gootti kana hime Saint Mary jedhu maaramina maal rabbi jara kaasu maal akkamitti maqaasee jijjiiru naan jechuu dandeessise hin gatiin beekneef Saint Mary garuu biyya Ameerikaanii kana keessa teenye beekumsa fooyya'aa qaba ala jennu maqaa irratti ganaa wal diduun iyyuu beekumsi keenya akkam boodatti akka hafe beekumsi keenya tarkaanfachuu fuuldureetti akkam dadhabe yookaan xaxaa of keessaa qabu kan xaxaa nurratti xaxamee uummata keenya duwwaadhaaf miti jara kaaniifu amantaan kiristiyaanaa bilisatti hin baane amantaan keenya nu fakkaattee afaan keenya walitti dhufnee haasa'a yaa waaqayyo sattiin jennu malee afaan kootiif oddoon qabdu taanaan anaaf oddoon qabdu taanaan waan na fakkaanne keessatti maaliif yeroo balleessan of fakkeechisuudha tokkoffaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufe uffata naannoo namoota Yerusaalem jiran sana uffachaa guddate miti aadaa sanaan guddate afaan sanaan guddate miti Yesuus Kiristoos akkanuma namoonni tokko loojikaalii kan kaasan jiru aadaa miidilisti yookaan amantaa miidilisti tiyyuusini impoosiisiin godhaa why you go to Middle East non jedhu maa inni Middle East naan jennu Muhammadis yoo ta'e Middle East dhumaa ka'ee Yesuusis yoo ta'e Middle East dhumaa ka'ee jedhu principle jira so what
Maal isuma keenya injiniyees isa ta'e isa chika isa na qabna maan inni ala jennu amantaa dadda local amantaa dadda kaasuu danda'u. Garuu amantaan hin deema hin ce'a. Yeroo yeroodhaan amantaan oddoo tokko kaa oddoo tokkotti hin ce'a. Amantaan kiristinnaa gaafa dhufu gaafa namoota taayitaarra jiran hun Itoophiyaa gale ilaala rakkoo malee gale. Namoonni taayitaarra jiran immoo amantiin kun xuruudha jedhanii ittiin babal'isiifatan. Namoonni amantaadhaan muudamanii deeman lafa deeman sanatti bataskaana akka ijaaramu maqaa jiraatiin iyyuu amma maal tokko miti. Miyaadattu amma maqaa jiraatiin abaluu dhaabee qeenyaazmaachii tokko baranbaraas abaluu dhaabee kana qeenyaazmaachii dhaabee bataskaana isaan dhaaban kana jedhama. Maaliif spirituaalii yookaan karaa amantaatiin umurii ittiin uummata bitan sana dheereffachuudhaaf jechuudha. So haalli wal keessa makuun jira. Keessumattuu amma yeroo muraasa kan dhufe principle cimtu malee principle of secularism isa jedhan kan state and religion, separation of state and religion yookaan amantaanii fi siyaasa yookaan mootummaan lafaa adda baasaa ni jedhu. Amma bara Atsee Haayile Sillaaseetti jechuudha constitutionally yookaan immoo seera mootummaa keessa taa'ee seera mootummaatiin ni jedhus under questioniidha karaa seeraatiin gaafa ilaaltanu isinii kennine seera jedhu sanaan keessatti amantaan Itoophiyaa Ortodoksii amantaa biyyaati jedhameetu ture. Yeroo sanatti hojjeteera. Amma garuu hojjechuu hin danda'u. Amantaa Islaamaa amantaa biyya seera kanaati jechuus hin danda'anu jirra rabaas. Maaliif mootummaan kophaatti of danda'ee deema? Mootummaan lafaa kophaatti siyaasni kophaatti jechuudha. Maaliif bilisummaan namaa waan itti amane sana ifaan utuun sodaatiin ifa baafachuudha. Kun walqixxummaa namaa, yaada namaa, creativity namaa sanuuma. Injiru waaqallee yoo jedhe tumamuu hin qabu. Maaliif tumtusin waaqnoo kunoo aduu isa itti amanuufis isa itti namanneefis aduu baasa miti. Maanulee miillatti nu kaa'ee akka gara sana akka hin deemne isa duwwaa akka laallu gochuu dadhabee Waaqayyo. Garuu namni bilisummaadhaan uumamee jira. Bilisummaan namaa mirgi namaa akka hin tuqamne eenyummaa keenyaaf nu du'e Yesuus Kiristoos fannoo irratti kan nu du'e eenyummaa keenyaaf uummata namaatiif. Afaan namaa kabajamuu qaba. Aadaan namaa kabajamuu qaba. Safuun namaa kabajamuu qaba. Isa keessa dhannee waan sirroon waan dogongora qabu waan uummata miidhu yoo ta'e isa keessaa sirreeffachaa deemu. Kana malee garuu amma eeguma taabonni fayyisaa addunyaa as galee amma namoonni caammaa baafatanii illee jirtu har'a taabotaaf finne akka walii galluuf maal taabonni dhufee akkam caammaan galummoo akka hin finne oddoo barbaadachaa jirra qaddaasiidhaaf jechuudha. Walii galleerra oddoo maaliif achi nyaati jira as taabota keenya qaddaasee qaddasnee achi naannu seeruma keenyaaf jechuudha. Kutaa itti kadhannu kophaatti gatii nu barbaachisuuf walii galleerra. Ala sana caammaa kophee baafataniitu galtu akkuma seera keenyaa jechuudha. Nu seera cabsuudhaaf miti. Afaan keenyaan waaqeffanna jennee afaan keenyaan waaqayyoon kadhanna jenne malee seera amantaa Ortodoksii cabsinan jenne. Waan haasaame jiru ala sinoodoo lamatti ta'u kan jiraa seera. Miti ala sinoodoo lamatti kutame. An waa'ee seera amantaa Ortodoksii keessatti hojjedhee tanan jira. Irratti muudamee hojjedhee tanan jira. Eenyu caalaa na laallata akka eenyus na laallata seerri bataskaana akka cabu hin barbaadu. Ammataa kootti dhuunfaa kootti karaa biraatiin immoo amantaan da'oo godhatanii mirga namummaa mirga waliigalaa uummata guddaa gatii ta'eef bal'aa gatii ta'eef miti uummata lakkoofsaan illee xiqqoo ta'e aadaan isaa eegame afaan isaa eegame ittiin waaqeffachuu qaba. Kana malee akka kiristaanaan fe'umsa ta'e lafa keenya barbaada. Lafa keenya irra bataskaana jirti ala nuyi bilisummaadhaaf kaanuu namoota bataskaana keenya keessa jiruutiyyuu bataskaana kana keessa jiruutiyyuu nu mormaa nu fuulduree dhaabbata. Kan nu hiisisu kan nu tumsiisu jara kana da'oo godhatanii kan jedhanu addaan baafachuu qabna. Namni bilisummaadhaaf carraaqa
mootummaa wajjin hin carraaqa. Mootummaan amantaa keessaa dhufee nama garbummaatti waan qabuuf deemu ta'e sirreeffachuu qaba jechuudha. Jarri kaanis immoo jarri mormitootaas yoo ta'an immoo amantaa keessaa dhufnee nama qabannee kanaan deemnaa yaada keenya iddoon gaanneedhaan inni sirrii miti. Oofa danda'an siyaasni kophaatti adeemu amantaan kophaatti adeemu miniree kun waliin galchuu lama. Kanuma gati kanaaf fayyisaa addunyaa keenya kunoo lammata dhalannee isaan fayyisaa addunyaa taane kunoo kan fayyisaa addunyaa jedhamne dhufnee madaanaaleen fayyisaan addunyaa kunoo qilleensarrallee qilleensa Ameerikaan kana nu eebbisee jedhee uummanni inni seetan irra bulaala taa'onni boqaniyyuu baay'ee jira beektu. Amma kamiyyuu baay'ee jira kan irra bulee waan baay'een irra bulee iyyuu baay'ee jira. Isa iyyuu hundumaan nageenyu nu maal nu godhan ni nageenyu waaqayyoon nageenyaan nu ga'u. Uummanni akka hin dogongorre uummata keenya namni dhaga'u karaa seera qabeessaan deemee deema afaan keenya ni nu ibsa. Maal rakkoo qabaree ara jaallannu immoo wal jaallannu machaa chaalisa jedhu ture amma pirinsipiliin addunyaa kanarraa al tokko amma dhiyootti machaasa wal danda'uusa jedhu amma inni afeera sadarkaa tokko irra wal ba'aniitiyyuu akseeptaansisa jedhutti dhufan. Namicha akkuma ofii ibsettiyyuu fudhachuu qabdu malee anas si beekaa qoyati kana turtee inni jedhamu afeera. Gati kanaaf abbaan amma akkamittiyyuu fayyisaa addunyaa jettanii yoo jedhan dhufanii nu gaafatu fayyisaa addunyaa jechuun madaanaalami jechuudhaan ta'a jennaan. Maal hin ta'u akkana maaliif hin ta'u? Matsaafa qulqulluu keessa jira hin ta'u kan jedhu. Seera bataskaanaa qaalawaadii sana keessa fitaana gestii sana keessa jira hin ta'u kan jedhu hin jiru. Seera mootummaa keessa hoo jira hin ta'u kan jedhu. Seera biyya cabsine kan taane immoo seera immoo international WCC jedhama World Church Council isa keessa immoo seera sana immoo cabsinee jirra hin cabsine. Maa inni reennaan hin barree jedhan baraaka maal akkanuma hin barree duwwaadhaaf iyyuu yeroo humnaa baraaka baruu qabna. Amma jaratu nutti maa ture maal jechuudha kunii gaafa jenne jara nutti maa ture amma immoo jarri fayyisaa addunyaa jechuun kun maa inni jedhanii immoo nu gaafatan madaanaalami jechuudha jennee immoo deebisnaaf kamaan hin deebisuu hin danda'a. Ganaa waan baay'ee hojjenna anillee iddoo kana dhufne waan meeqa olirraa baranne miti. Kana walitti dhufuun keenya afaan safuu ofiitiin haasa'anii yaa Waaqayyo sitti hafe jennee ala kadhannu. Waan Rabbi nu godhe yaadattu ilaaltu ji'a lama gidduutti waan Waaqayyo nu godhe eessaa kaane eessa akka geenye ilaaltu kana eenyu taasise kana eenyu godhe hojii Waaqayyooti beekumsa keenyaan mala keenyaan miti kun hojii Waaqayyooti. Waaqayyo akkam ammam akkan wajjin jiru uummata kana wajjin akka jiru Waaqayyoon waan nu hubachiisudha. Garaan keessan hin boora'in gaafa kana dhageessanu asii gaafa dhageessanu hin boora'in garaan keessan dhuguma jiraatiin galleef namni hin galle immoo har'a yoo hin galleef waggaa irraa galaaf waggaa irraa yoo hin galleef waggaa 10 irraa galaaf yoo jaraa galuu hin dhabne ijoollee jaraatiif gala kanumaa gala maal nu deemne ameen jechaa baane miti maatiin keenya uummanni keenya ameen jechaa gala maal dhagee ameen jedhe garaa qulqullummaa gatii qabuufi uummanni keenya Waaqayyoo asitti waaqeffatama jedhee dhaqee amma immoo gaafa dhufnu hin gammannu amma gaafa salootii wajjin goonu kadhannaa wajjin goonu akkam sammuu keenya irratti tasgabbaa'ee Waaqayyoon galata kee jennee galateeffanna ala faarfanna kana barbaadamu Waaqayyo. Girgirrii isaa yookaan gatii insaansaa bareedeef maaloo bareedeef miti Waaqayyo hafuura. Waaqayyo hafuura kana amannuuf kan sagannuufiif hafuuraani qaamaan miti waan qabatamaa mul'atu kanaan miti. Maqdasii yoo hojjennee insaa yoo hojjennee insaa guddaa kaatedraalii yoo hojjennellee nuuf keessatti walitti qabamuudhaaf malee Waaqayyoon isa guddaa kaatedraalii sana keessa jira. Isee akka godhutti immoo ijaaramte isee baadiyyaa keessa jirtu bataskaana keessa hin jiru jechuu miti. Nama iddoo filata malee Waaqayyo iddoo hundumaa hin jiraata miti. Iddoo walitti qabamnu sun immoo mana kiristiyaanaa jedhama. Beeta kiristiyaan maaliif kiristiyaana keessa jira? Amma kun amma jimaataatti bataskaana ture maannoo mana barumsaa ture miti amma immoo kiristiyaanoo keessa jira. Amma tajaajila mana kiristiyaanaa kennaa jira jechuudha. Namni iddoo qaddasaa iddoon immoo nama qaddasanii jedhanus kanarraan dhufe bakka asirratti walitti qabamne walii kadhannaa Waaqayyo kadhannaa keenya kana nu simatee jira. Kanaaf lammata dhalannu inni dhaloota lammanii kuni isa qaama namummaa kana keessaa wal baanee
gara mootummaa waaqayyoo yaannee hafuura keenya qulqulleeffannu, laphee keenya ittiin qulqulleeffannu, yaada keenya ittiin qulqulleeffannu, isa duwwaas miti abdii kan itti horannu, jaalala waaqayyoo jaalala uumaa keenya kan ittiin barru sana isarra ga'uun barbaachisa. Isarra ga'uu jechuun immoo of irraanfachuu miti. Annan galateeffadhaa waaqayyo akkana gootee gatii na uumtee fi galata kee galateeffattanii beektu ammaan tokko ala sin dhukkubu duwwaadhayyuu kaattanii maaliif na dhukkube maal waaqayyo na maal jettanii itti hiitu malee ala nagaa taatan oomuuf ilaaltanii qaama koo akkana naa goote yaa waaqayyo galanni siifa ta'u jettanii uumam ofiin utuu kanaa ija keessan utuu sin jalaa miidhame birrii meeqa kaffaltaniitu doolaarii meeqa baastaniitu mana yaalaa dhattu madasarii isinii kennama meeqatti baastu dooktara isin ilaaluuf meeqatti baastu waaqayyo ija keessan lamman kana harka arguu gatii godhee halkanii guyyaa kana addaan baastanuuf galata kee yaa waaqayyo gurri keessan yoo dhaga'uu dadhabe ammam akka miidhamtan ilaala isinii uume yaa waaqayyo galata kee miilla keessan ni sochootu namni miillaan deemuu hin dandeenye meeqa jira maashinii irra taa'ee kan deemu yaa waaqayyo galata kee eenyummaa keenyaan isa kanaan lammii keenya immoo akka kanaan immoo walitti dhufuu keenyaan yaa waaqayyo galata kee hin galateeffannu madheen gadda sagantaa ture sanatti utuu amantaadhaan walii qoodin walitti dhufnee akka oromummaa keenyaaf akka saba tokkootti ala wajjin gammachuu jaraa hundumti jaraa nuu gammadanuu ala arginu ji'a lama gidduutti waan rabbiin wali wajjinii kottaamee jennee walitti waamnee wal qabannee akka kana amantaa utuu walii qoodiniin akka aadaa Oromoo safuu Oromootti gaa wajjinuma jiraannan torba ijoollee torba yoo godhatan abbaan barbaade amantaa ofiin barbaadeen deema malee ati amantaa kana maaliif hin amante bayi mana kootiin jedhu abbaan miti nu wal dandeenyeetu akkanaatu guddanne kun bilisummaa jira abbootii keenyaa kan ibsuudha akkam akka jarri qarooman garuu si gorsata akkanan ta'e gurbaa koo ilma koo akkanan ta'e ankanaafin akkana ta'e akkana ta'eera ati immoo akkana tu gochuudha baatte isin jedhee si gorfata malee kana ta'uu dhabaannaa ta'an ilma koo miti isin hin jedhu akkasuma walitti dhufnee waaqayyoon galateeffanne namoonni amma amantaadhaan karaa ittiin nu cabsanu karaa ittiin tokkummaa keenya diiguu barbaadu amantaa ortodoksiitii eeyyee dhaqee mana gaafa jara protestaantii waaqeffannaa jara musliimaa wajjin gaafan ta'e dhaqee waaqayyoon hunda keenyaaf hin kadhannaa ala jennee wajjin kadhannu doktiriinii jaraa fudhanne jechuu miti jaris doktiriinii keenya fudhatanii jechuu miti akka namummaatti waa walitti nu fiduuf jira miti akka amantaatti immoo itti garagara baanu hundumti keenya garagara isatti baanu sana qabannee jira kana wal keessa maquun hin barbaachisu kana hubannoodhaan deemuu qabna kana waan qilleensarra oolu kana hafuura badaa hafuura samaa hafuura hin taane qilleensarra deemsisanii ummata keenya isa kaan achumatti bakka jirutti akka inni gara kanaan dhufne godhanii ala kaan immoo ala Oromoo kana waa'ee Oromoo kana kaasu ayye gosaan dha'u koye gosaan agarnoon jedhanii Itoophiyaa jedhamee immoo gaafa deemnu immoo keessa maqaa Itoophiyaatiin immoo kan keessa makamee jiru immoo fedhii garee tokko duwwaa kan guutu yoo ta'e ani soo Itoophiyaadha gaamman harkaan baafannetti isinis Itoophiyaadha miti zeeginne tala jedhamu paaspoortii keessan sanarratti gaamne biyya Itoophiyaa jedhameti ani soo achuma keessaan bahe afaan kana hin dandeessu taanaan afaan kootiin naan eeyyamtu taanaan akkamitti kun mirga namummaa keessaa walitti waan deemu miti kan immoo gara fuulduraatti kara kanaan deemna malee gara waggaa 50 dura turetti mo'achiin deebinu guddinni gara fuulduraatti malee gara boodaatti miti kanaafuu jabaachuu qabnaa mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin kiristaana jedhamnee waamamnee jirra kiristaana amma jedhamnetti immoo eenyummaa keenya barree mootummaa waaqayyoo isa samiirra jiruuf of qopheessinee deemna malee eenyummaa keenya kana tuffadhaa dhiisaa nu jedhu namoonni tokko utuu hundumtuu walii galee dhiisee turuudha haalanni kaanni sunni kaan immoo isa dhiisame sana fudhatee deema waan barbaade sana maal jedhanii namicha Keeniyaa kanatti iyyuu akkana jedhee jedhani kottaa jedhaniitu jarri adiinni macaafa qulqulluu qabatanii dhufanii biyya keenya ija keessan muksaa isinii kadhannaa nuun jedhanii kadhannaa ija muksinee nu barsiisanii jedhan ala ija keenya immoo muksinee kadhannee ija keenya bannu lafti keenya adiidhaan guutamee wararamee jira jedhan lafa keenya fudhatanii isa gubbaa nutti agarsiisanii isa lafaan nurkaa fuudhanii jedhan akkanuma jedhan Jomo Kenyaattaan isaan jedhaman isaan Keeniyaa amantaan
amantaadhaan dhufanii isa gubbaa isinitti agarsiisna mee muugaanuun jedhanii ala nu muugnee dhuguma waa waaqayyo eeyyee jennee ameen jennee fudhannu ala fixnee ija keenya badnu naannoon keenya gandi keenya lafni keenya hundumtu adiidhaan guutamee oddoo keenya warasanii oddoo keenya ta'anii jedha maaliif fakkaata wanti kun hubachuu nu barbaachisa hubachuu nu barbaachisa afaan keenyaan kadhachuun mirga keenya afaan keenyaan haasa'uun mirga keenya fayyisaa addunyaa jechuun madaani'aalam jechuudha the savior of the world fayyisaa lalisaa fakkaataa maqaa namaa fakkaataa maaloo fakkaataa amaanu'eelii maqaa namaati namni ittiin waamama so kana sirriitti baafannee ilaallu isa namni asii achi jedhu kanarra gurra keenya eegnu our mind is not a trash can waan hin taane keessa buunne isa booddee memorii fuul akka nuun hin jenneef jechuudha deliitii samaayitam jedhamete koompitariin kun iyyuu just delete samaayitam dhufuu danda'a ala dhufuu ilaalleetiyyuu delete no save it save yoo gochaa deemne guutaa deema sammuun keenya memorii keenya space qabsiisa jechuudha waan gaarii kana save waan ittiin godhan nun qabnu asiin gashaati asiin baasaasa jedhamu sana jechuudha kanaaf waa'ee Niqoodimoos ala yaannu guyyaa har'aa waa'ee lammata dhalachuu yogguu yaannu haala kanaan addaan baasnee hundumti keenya isa lafaa irrattis akka nama isa lafaa irra jiruuf ashaboo ta'ee mi'eessuutti ifa ta'ee ibsuutti ittiin deemuu qabna jaalala walitti agarsiisuu qabna nama jibbaa jechuu koo miti eenyuun jibbina namoota kana akkana jedhanus hin jibbina waaqayyo jaraaf hubannoo akennuufii jennee kadhannaaf hubannoo akennuuf yookaan biyya jaallanna jedhanii ta'a yookaan amantaa keenya jaallanna jedhanii ta'a nu jira jaala jaallanna biyya keenyas amantaa keenyas dhuguma rabbiitiif utuu kiiloo yookaan waan ittiin madaalamu jiraate agarsiisuu dandeenya amantaa gatii ta'eef waan ittiin madaalamu gatii jirreefi malee ammam akka waaqayyoon jaallannu akkam amantaa keenya akka jaallannu biyya keenyas akkam akka jaallannu agarsiisuu dandeenya kanaafuu waaqayyoo lafa kanarratti waan inni nuu kenneen waan inni nuu eebbiseen jiraanne dhumarratti immoo mootummaa isaa dhaallee akka jiraannu humna isaa nuuf kennu hunda keenyaaf kan nu barsiisee kan nu gorfatee kan gidduu keenyatti argamee abbaa ilma hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u waaqayyo maqaan isaa haa galatoomu gammaddaniittu isin barsiifateera waaqayyo isin gorsateera mee kan galata gala shaafii qaba galata gala mee dabalaa galata gala shaafii dhugu mee ansari haa ta'u galata gala shaafii dhugu kansaa galanni isaaf haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u kan kanaan dhufee galanni isaaf haa ta'u galanni fayyisaa addunyaaf haa ta'u eeyyee hin faarfanna mee faarfannaa tokko mee fidadhaa galata waaqayyo jennu kaatanii faarfattuu reelaati maal waaqayyoof galateeffachuuf kaatanii galata waaqayyo galata waaqayyo galata waaqayyo galata waaqayyo eeyyee kaayyo naannoo gaa'ee kaayyo Yeah.
gaa'ee kaayyoo naannoo gaa'ee galata waaqayyo kadhannaa keenya faarfannaa